I am Tigray first. No, no, I am Oromo first. I am Gurage first. No, no, I am Kullo Konta first. No, 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 I am Silte first. No, 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 I am Jimma first. صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت نقارة فيا جرتني. I am أول عبد الله first. أكم جرت نقارة أمتك يا تم نقارة فيا أو في جرو مال فكات الرد دي بودان. بي والله واتكتنا وبدأ ميدرا. الدنيا كنا يرو مرات وفرجرانا. Haasamba te kun deebi'uu hin dandeessu. Ergaan kiyya warra ani qabsaa'aadha jedhee Facebook irraan tuskii tokkosuu fi warra ani Oromoo Firstidha jedhee sabaaf saba addaan diiguu kanaafi. Yaa warra Facebook irratti qabsooftu atoo qabsoo sabaaf dhugaa qabsaa'atta maaliif qubee afaan Oromoo balleessita barreessuu hin dandeessu qubee afaan Oromoo. Yaa biyya koo na dhaggeeffadha mucaa tokkotu dhiifaman gaafadhaa jedhe maaliif hin wallaaltu nu mucichayyuu maqaa isaa kaasuun barbaadu maal jedhe beektee waa'ee ummata islaamota warra jara akka Yaasin Nuuruu kana warra hidhaman irratti rabbiin nagaadhaan jara farrajuu Rabbiin bakka isaan jiranitti illee khayriidhaan isaan eegu maal jedhe bitaa duraan arrabsee ture eeganaa dhiifama gaafate. Dhiifama gaafachuun isaa kun gaafatu waan fedheef gaafatu waan arrabseefis hin beeku. Amma maaliif dhiifama gaafa duraan arrabsitee jennaan utuu hin hubatinii jedhe. Ma'anaan isaa bakkuma kaatinaa dhaadhaabadhaa yaa uummataa. Waa hin hubatin dubbachuun jechuudha utuu hin hubatin quba hin gubatin jette Oromoon. Utuu hin hubatin quba hin gubatin. Akkasumas warri Arabaa maal jedhu man qaala laa a'lam faqad aflaha jedhan. Kanaafi utuu waan hin beekne keessa galle dhiifama walee utuu waan hin beekne keessa galuu dhiifte bu'aa guddaa sii qaba. Haaya haa ta'u gaafatte Tayyib maaf karaa seeraa qulqulleessee hin gaafanne dhiifama jechuu barreessuu itti dhufama jetta tarii gaana afaan Oromoo yoo hunda baruu dadhabee dhufama takkaan nageenya yookiin waa dhufuu keessummaa dhufu yookiin waa dhufuu wahii yookiin immoo dhuufuu beektu miti yookiin dhuufuudha malee wanti dhufamaan barreeffamu dhuufuu yookaan dhufuudha malee dhiifamni iidhaan barreeffama malee uudhaan hin barreeffamu. Ma'anaan isaa kanaan jawwaaluma argadheera gaalaksii argadheera uuma tokko argadheera yookiin iPhone argadheera eenyutuma fandaatumuudhaan malee bu'aa buusuu hin qabu. Warra Oromoo Firstidha kan lammaffaan immoo Oromoo First Rabbiin sodaadhu. Hin sobaatta Rabbiin sodaadhu. Iccitii uummataa fuutee biyya keessaa walitti funaantee OMN seedhan sana maalla'oo miidiyaa Oromoo miidiyaa niitoorkii seedhan sana tokko isa maallaata tokko isa laan hin dadhabaaru. Maal jedha beektaa uummata irraa saba keessaa waan adda addaa oduu funaaneetii uummatatti gadi gadhiisa uummanni dhugumaa seetii jedha duukaa kaa uummanni. Achi abbaa isaa cafa qabu ofii ammas asuma taa'in ammas oduu isaatiif ufa malee waa dhaqee uummataa wajjin dhaabatee bukkee dhaabateen socho'u. Kanaaf waa hin dandeenye tokko dubbattee uummata dhamaaftee boritti gaafatamtaaf eeggadhu. Atis waa'ee iccitii uummata muslimaatii fi mootummaa gidduu jiru ka fiddee gabaaftee oduu irratti gabaasaattu yookaan Rabbiin sodaatu taate taqillaa irraa gabaabbadhu. Atis hin sobaatta. Dhugaadha oduun kee odeessaa jiraatte faayidaa tokko uummataa buusaan jirtu. Akka uummanni maraatee duukaa ka'ee cafallaqamee dhumuudhaaf malee mootummaan kun dhiira barbaada dhiirri si keessas hin jiru nu keessas hin jiru dhiirri hin dhalanne amma dhiirri dhalatutti dhiirri ardiirraa mootummaa isa kana buqqisu hin jiru. Hamman argamutti uummataa fi uummata keenyaaf mootummaa amma aangoo irra jiru walitti hin buusin. Maaliif hin dandeessu kaadhaa ta'u dhiiraa miti. Ati Oromoo Firstis taate ka Islaamaa dubbatu taate atis dhiiraa miti dhiirummaa hin qabdanu tu dhiirummaa qabaattanii galtanii diyyi baddaa galtanii loltanii mootummaan kun mootummaa gadhiisu miti dhiigaan malee. Hatta akka filannoodhaan isin gadhiisa jettanii hin eegina kan Rabbiin beekamu malee hin gadhiisaan hin jiru inni gonkumaa haasaan kee kun itti qarabayidha. Inni Oromoon akkana ta'e itti qarabayidha. Jarri ennani tokko dubbattu maal jedhan beektaa 300 dubbatanii diyyi bakkaa qabanii. Jarri abbatti habba
miti diimtuu beekta miti yoo kaate muka qabde hingogu mukti sun hingogu baafatee sintiniin ta'u akkas taate jirti hin gadhiiftu saba kamuu gadhiisuutti hin qabdu mootummaattiin yoo dhiirri argame gadi dhiirri si caalu argame gadi dhiirri si gitu yoo argame hin baasu beeki kanaaf wanti isin dubbachuu barbaade warri qabsoo dheettanii fandaatumtanu fandaa keessa dhiisaati ofuma danda'a